Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a kan laallu jaalalleen kee ka dubartii yookaan haati manaa kee yookaan ammoo niitiin kee walumaa galatti dubartiin ati jaalalaan wajjin jirtu dhimma jaalalaa yookaan walqunnamtii jaalalaa dhiira biraa wajjin qabaachuu si malee dhiira biraa wajjin qabaachuu akkamitti beekuu dandeenya? Yookaan ammoo akkasiin nu sobaa jirtu akkasiin dhiira biraa wajjin jirtu akkamitti beekuu dandeenya jaalala keessatti kan jedhu wajjin laallaa hanga dhumaa viidiyoo kan waan qabxii as keessa jiru hundaa yoo leeffattan dubartiin tokko yoo jaalallee ofii sobdu ka mul'iftuu ka jedhu irraa qabattanii jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti akka viidiyoo kan daawwattan kabajaan isin gaafadha. Akkuma beekamu yeroo baay'ee yeroo walqunnamtii jaalalaa keessatti waa'ee wal gowwoomsuu waa'ee wal sobuu yookaan ammoo jaalallee biraa dhimma jaalalaa jaalallee biraa wajjin qabaachuu yoo kaka'u taate dhiirarratti hundaa'a jechuudha. Yeroo baay'ee dhiiratti akkas godhaa dhiironni jaalallee ofii malee niitii biraa yookaan haadha manaa biraa dhoysaan godhatanii wajjin hariiroo jaalalaa uummatanii wajjin jiraatanii ka jedhu baay'ee dhiirota irratti hamatamaa jechuudha. Haa ta'u ammoo yeroo ammaa kana dubartoonni baay'een miira jaalalaa keessaa osoo hin beekin dhiira biraa wajjin akka godhan qorannoon hedduu mul'isaa jiru. Gama kanarratti ka dhiirallee viidiyoo mallattoo dhiirri tokko yeroo jaalala keessa jiru jaalallee biraa jaalallee ofii irratti baasu amala akkamii mul'isaa ka jedhu viidiyoo biraa viidiyoo ittaanu irratti isinii dalagaa. Garuu har'a dubartiin tokko jaalallee ofii wajjin osoo jirtu yoo dhiira biraa qabatte yookaan ammoo dhiira biraa wajjin abbaa manaa ofii kana yookaan ammoo jaalallee ofii kana sobde akkamitti beekuu dandeenya ka jedhu kana wajjin laallaa jechuudha. Mallattoon isaan mul'isan mallattoo akkamiiti? Mallattoo icciitii akkamii ittiin mul'isanii akkamiin beekuu dandeenya? Mallattoon haati manaa kee yookaan jaalalleen kee yeroo si wajjin jirtu dhiira biraa wajjin jiraachuu isii ittiin beeknu tokkoffaan yeroo hunda bilbillisii cufaa ta'a. Sagalee hin qabu. Bilbillisii yeroo ati bilbiltuufi cufaa ta'a jechuudha. Saayilentii irra keetti haala kanaan wal qunnamuu hin dandeettani jechuudha. Yeroo ati itti bilbiltee bilbillisii sagalee hin qabu. Kun jechuun mallattoon kuni mallattoo waan wayii tokkotti naannoo sunitti jiraa jechuudha. Waan rakkinna wayii naannoo bilbilaa sunirra jiraa jechuudha. Kanaafuu mallattoon akkanaa kun jiraannani shakkisiisadha jechuudha. Yeroo baay'ee nama biraa wajjin dubbattii yookaan ammoo tekstii yookaan barreeffamaan nama biraa wajjin haasoftii ergaa dhaamsatiin nama biraa wajjin haasoftii tekst mesejiidhaan nama biraa wajjin dubbattii jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee jaalalleen kee haala kana goonaan bilbillisii cuftee nama biraa wajjin haasa'aa tekst nama biraa wajjin goonaan rakkoon naannoo suni akka jiru shakkuu qabdaa jechuudha. Mallattoo walqunnamtii jaalalaa dhiira biraa wajjin qabaachuu mul'isaa jechuudha. Lammaffaa paaswoordii bilbila ofii yeroo hunda jijjiirti. Paaswoordii bilbila isii yeroo hunda ni jijjiirti. Jaalala jechuun waan baay'ee gad fageenya qabu wal fuudhanii wajjin jiraachuun kana caalaa. Garuu namni tokko yoo wal jaalatee waliin jiraate akka qaama tokko wajjin jiraata jechuudha. Yeroo jaalala keessa seenanii wal fuudhanii waa hunda banaa godhuun baay'ee barbaachisaa jiru ofii keessatti wal laalanii wal amantaa fi waa hunda beekuun baay'ee dirqamaa jechuudha. Garuu yeroo hunda yoo paaswoordii ofii dhoysitee bilbila ofii kana ol keetti ati paaswoordii isii hin beekne waan bilbila sun keessa deemaa jiru kasi dhoksisitu taate yookaan ammoo yeroo yeroodhaan paaswoordii ka jijjiirtu taate
rakkinni wayii naannoo sun akka jiru siif galuu qabaa jechuudha. Kanaafuu bilbila paaswoordii isii yeroo tokko yeroo lama yeroo sadi jijjiirran yookaan ammoo sooshaal miidiyaa qabdu miidiyaa hawaasaa itti fayyadamtu kan akka feesbuukii, laaptooppii, taabileetii, bilbila harkaa, kompiitara harkaa qabdu kana jijjiirtee paaswoordii cheenji gootee walqunnamtii jaalalaa keessatti ati waan sun yookaan bilbila sii fuutee paaswoordii kan beekne taate kompiitara sii fuutee paaswoordii kan beekne taate laaptooppii fuutee paaswoordii kan beekne taate feesbuukii fuutee paaswoordii kan beekne taanan jaalalli keessan kuni wanni wayii tokko keessaa hirdhatee jira jechuudha. Kanaafuu shakkiin jidduu keessan keessatti uumamuu qabaa jechuudha. Dhiira biraa wajjiin qunnamtii jaalalaa ka biraa qabaannan wanni isiin gootu yookaan mallattoon isiin mul'iftu ka biraa osuma beekin arrabasii keessaa maqaa biraatiin si waamtii jechuudha. Maqaa biraatiin si waamtee maqaa nama biraatiin ka si waamtu taanan mallattoon sun mallattoo isiin nama biraa qalbii ofii keessaa qabaachuu mul'isuu jechuudha. Kanaafuu mallattoon sun mallattoo gaarii miti. Dogongortee afaan isii keessaa osoo isiin hin beekin maqaa nama biraatiin akka biraatiin si waamtee kun kan itti ilaalamu akka waan gaariitti hin taanetii jechuudha. Kanaafuu haati warraati yookaan jaalalleen ta'e dogongortee maqaa nama biraatiin si waamnan shakkiin si keessatti uumamuu qabaa jechuudha. Ka biraa wanni jaalalleen kee gootu yeroo dhiira biraa wajjin wal qunnamtii ka qabaattu taate akka hiriyyaatti silaalti malee akka dhiirsatti, akka abbaa manaatti, akka jaalallee dhugaatti silaaltu. Akka hiriyyaatti, akka nama agartee waan wayii waliin qabuutti. Kanaafuu jijjiirran amalaa akkanaa kun jiraannan shakkiin si keessatti uumamuu qabaa jechuudha. Ka biraa ammoo jaalalleen teetuni yeroo baay'ee ofirra dabarsitee ofii kan eegumsa addaa akka biraa dhidhiqannaa addaa uffata addaa kophee addaa godhattu taanan godhattee ka deemtu taanan siin alatti waan biraa akka qabdu waan biraa qopheeffattee akka qabdu qalbii kee keessa jiraachuu qaba. Shittoo urgaa'aa akka biraa dhidhiqattee osuma hin beekin uffata biraa uffattee ka deemtu taanan mallattoo isiin jaalallee biraa qabaachuu mul'isuu jechuudha. Kanaafuu yeroo isiin akkasitti huccuu jijjiirrattee shittoo dibattee urgooftee ka baatu taate nama biraa wajjin beellama akka qabdu xiyyeeffannoo itti kennuu qabda. Ka biraa ammoo appoota sooshaal miidiyaa kan akka feesbuukii, weebsaayitii garaagaraa yeroo baay'ee irratti gubtii jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti sa'aatii ofii dheeraa fayyadamti. Kanaafuu yeroo isiin sooshaal miidiyaa irra teettee sa'aatii ofii tiwiitarii, instaagiraamii, feesbuukii waan garaagaraa hiriyoota koo wajjin wal arga ati koo wajjin dubbisa jettee ka deemtu taanan kun ammoo dhiibba amalaa isii irratti uume yookaan ammoo isiin maaliif yeroo hagana ga'achi dabarsite jettee ka qalbii kee keessa deemu taananii wanni biraa akka jiru beekuu qabdaa jechuudha. Yeroo hunda bilbilli isii bilbilli jaalallee keetii bilbila niitii keetii yeroo hunda biizii ta'aa jechuudha. Hin argitu. Kunilleen mallattoo isiin jaalallee qabaachuu mul'isu. Yeroo baay'ee gammachuu akka hin qabne waan ati gootu tokko irratti akka hin gammanne sitti mul'ifti. Jijjiiran amala akkanaa kun ka jiraatu taanan osoo ati hin beekine gammachuu ka dhabdu taanan waa baay'ee akkas godhu dandeetti. Garuu mallattoo icciitii waan isi keessa jiru dhoffachuu ta'uu danda'a jettee shakku qabdaa jechuudha. Ammoo ka biraa akka nama waa balleessee akka nama agartee waan tokko dogongora dalagee yookaan ammoo yakka dalagee si biratti ka taatu taananii amala akkasii kasitti mul'iftu irra deddeebitee kasitti mul'iftu taanan akka waa gaabbituu ka taatu taananii mallattoon kunis mallattoo ishii keessaa namni biraa jiraachuu mul'isaa jechuudha. Yeroo baay'ee kasii shakkitu taanan ka agartee si'umaa kana deebitee ati na sobuu jirtaa na gowwoomsuu jiraa ka jettu taatee kasii yakkitu taananii kunis jaartiin ta'e
nama biraa wajjin qunnamtii akka qabdu kasitti mul'isuu ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee sa'aatii kophaa ofii filattee kophaa ofii ka deemtu taanan kophaa ofii ka wagoggodhattu taanan kunis mallattoo haati warraati yookaan jaalalleen kee qunnamtii jaalalaa kara biraatiin sa'aatii kophaa ofii itti barbaaddu ta'uu jettee yaada kee mataa kee keessatti uumamuu qabaa jechuudha. Marree hordoftoota koo mallattoon jaalallee yookaan dubartii qunnamtii jaalalaa keessatti nama gowwoomsituu, nama sobduu, nama shawwadduu yookaan ammoo jaalala biraa dhimma jaalala biraatiif deemtu baay'eedha. Kana ammoo an armaan olitti isin ibsa kanarraa waa baay'ee akka hubattan abdii guutuun qaba. Ammoo namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa viidiyoowwan jaalalaa bakka kamiifuun arganne asirraa argattu. Viidiyoon kun barumsa isinii kennee warra barannaan laayikii gochuun dagatinaa. Ammoo viidiyoowwan lamaan asirra jiru kana yoo hin laalaa ispoonsara keenya aadaa jaa'oo baay'ee galatoomfanna. Hanga viidiyoo biraatii wal agarrutti nagaan.